Kooriyaa kibbaa keessa reestooraantii nama dallansiisuuf banameetu jira jette odeeffannoon. Reestooraantiin nama dhamaasu tokko immoo Raashiyaa keessatti argama. Voolkaanoon Affaar keessatti dhohe hoo maali? Maaliif addunyaa rifachiise? Tana sarkaas ni qabna. Qophiin dhaddacha jaalalaatiis dabaree eeggattee isiniif dhiyaatti. Soorri qalbii eegalee jira. Kun raadiyoo Nuural Hudaati. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن خبجمتوتا دقيفتوتا راديو نور الهدى الحمد لله ثم الحمد لله تمس ربي قداتين الراس نقيان والاتدي بنجر لما فولكانو أفار الرأيو يقال له أودو تنسيتنا الرقو بقبه mee maaltu mudate? Naannawa Affaar kana ibiddi voolkaanoo waggaa dheeraaf ture. Dhohee samii keessa ol hin facaane malee naannawa irtallee dhagaan baqee lafa jalaa ol burqu ni jira. Kan ammaa kana maaltu adda godhe? Kan ammaa kana keessatti dhagaan baqee samii keessa ol faca'ee hin mul'anne. Garuu aara guddaatu lafa jalaa dhohee naannawa san dukkaneesse. Naannawa san qofaa miti. Galaana diimaa gama ce'ee hanga Indiyaa akka deeme himama. Kun haalaan guddaa fakkaata. Yuunivarsiitii Finfinneetti qorataan ji'oogiraafii Dr. Iliyaas Lawwee dhimma kanarratti dubbatee ture. Dhohiinsi wal fakkaataan bara 2001 fi bara 2003 keessa mudatee ture. Akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti? Kan ammaa kun kan amma duraati yoo wal bira qabamu irra xiqqaadha. Waan hedduus nama yaaddessuu miti. Waan kana dhaabsisuu fi dhabamsiisuun hin danda'amu. Kanaafuu haala kamii yaaddoo malee wajji jiraanna jennee yaaduu qabna jedhe. Voolkaanoo wajji akkamii jiraatan? Eega dhiisee sirraa hin deemne akkam goota duuba? Rabbi nu haa tiisu jenna. Rabbi nu haa tiisu jechuun dubbii sirriiti. Arri guyyaan Jumaaduu Thaanii 18 bara 1447 akka lakkoofsa Hijiraatti. Diiseembar 8 bara 2025 akka lakkoofsa Miilaadiyaatti. Akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo Sadaasa 29 bara 2018 hoggaa ta'u guyyaan guyyaa Isniinaa sagantaan ammoo soora qalbiiti. Qaama dadhabe boqochiisuuf, qalbii yaadaan cinqamte abdachiisuuf, dararama nama hubu salphisuuf, onnee laaftee kakaasuuf, sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhiyaattee jirti. Hoggumallee huu torbaanitti al takkatan isiniif dhihaattu sagantaan soora qalbii amma jalqabdi. Sagantaa sana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buufna. Dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana. Soora qalbii. Soora qalbii. Guyyaan hawwii guddaan eegan. Guyyaan gammachuu guddichi. Guyyaa aruuzaa baallamni qabamee qophiin eegalame. Hawwii bara dheeraaf hawwaa turte galmaan gahachuuf intala akkaan jaallattu. Tayyaaddoo isiitiif hirriiba dhabaa turte manaan gahachuuf qophii xumurtee barii gaafa guyyaa aruuzaa huccuu irra bareedaadha jettu uffattee waan qabduun tottolfattee miidhaydee manaa baate. Waa hillan keetiis wajjin hiriiranii huccuu bareedduu uffatanii si wajjin karaa bu'an walaloo bareedduu yadaloo qalbii gammachiiftuun jechaa gara warra intalaa qajeeltan. Warri intalaatis gammachuun isin simatanii dhangaa mi'aawaa isiniif dhiheessanii nyaatanii dhuydanii quuftan. Kana booda abbaan intalaa ummata keessaa ol ka'ee dhaamsa isiniif gumaachuu eegale. Dhaammannaa keessatti waan akkaan nama rifachiisu dubbate. Yaa ilma kiyya, ati kabajamaa kiyya, ummata keessaa na kabajjee intala tiyya filattee natti dhufte. Anis si kabajee intala tiyya siif kenne. Kunoo intala fudhachuuf dhuftee balbala tiyya dhaabbatta. Garuu intalti tiyya duyda na kutte. Hamilee na cabsite. Ummata keessaa na xiqqeessite. Ganama yoo salaataaf kaanuu intala manaa dhabne. Ganda keessa facaanee iyyaafannee faana isii argachuu dadhabne. Isiin waan harka isii ni argatti. Ati garuu waan dhufteef hin dhabdu. Harka qullaas hin galchinu. Qalbii tee hin rifachiisnu. Obboleettii isii bakka isii siif buusnee siif qopheessinee jirra. Kabajaan natti dhuftee kabajaan malee hin deebitu. Kunooti obboleettiin isii. Harka qabadhuu manaan gahadhu jedhee harka intalaa sitti hiixate. Mee akkam goota? Mee akkam goota? Ni fuutamoo ni dhiifta. Abbaan intalaa harka intala isaa sitti hiixachutti jira. Intala tana ijaan garteen beeytu. Fuulli isii cufaadha. Umrii isii haalaa amala isiin beeytu. Ummanni gamaa gamanaa marsee silaalutti jira. Mee akkam goota? Namoonni dhimma kanarratti yaada kennuu feetan lakkoofsa waatsaappii 0954 52 0058 irratti dhaamsa sagalee daqiiqaa 3 hin caalle nuuf ergaa. Hubachiisa. Dhaamsi kun dhiira qofa laallata. Yaada keessan sagalee haala qulqullina qabdu waraabaa. Sagalee qulqullina qabdu keessaafillee torbaan dhufu soora qalbii irratti dhiheessina.
Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Warra dhugaan wal jaalatu. Warra karaa halaalaatiin walitti hidhamee bultii jaarrate. Warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata. Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru. Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla. Dhaddacha jaalalaa. Iyyannoo jaalalaa. Qilleensi jaalalaa bubbisee halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisee ilaala. Dooseen jaalalaa banamee jira. Dhaddacha jaalalaa iyyannoo tokkoffaa lakkoofsa galmee 878. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Akkam nagaa jirtu qopheessitoota raadiyoo Nuural Hudaa. Haadhaa fi abbaan kiyya intala takka naaf laalanii na fuusisan. Ani intala tana hin beeku ture. Isaanumatu naaf jaalatee fedhii ofiitiin na fuusise. Eegaa aruuza godhannee osoo guyyaa 15 hin guutin haati isii na arrabsuu eegalte. Xiqqoo booda intaltiis inumaa haadha caalaa arraba hamaa na arrabsuu jalqabde. Ana bira tartee haadhaa fi abbaa kiyyaas arrabsuutti seente. Kana booda haati isii intala tana na jalaa baaftee of biratti galchite. Baatii tokko booda intalti gaabbitee naaf bilbilte. Dhiifama naaf godhi. Waan balleesseef sheenawee jira. Deebi'uu barbaada naan jette. Ana ammoo haala intala tanaa irraa shakkii qaba. Yoo natti deebite wayi kana caalaa hammaatti ilaata jedhee sodaachuutti jira. Mee maal naaf dhaamtan? Obsaan isin eeggadha. Galatooma. Hayyee maal jettamme? Namni waa malee akkanumatti lafaa ka'ee nama arrabsu jira. Tarii nama sammuun fayyaa hin qabne yoo ta'e malee namni nagayaa sababa malee nama hin arrabsu. Namni arrabsamu nama akkami? Sooshaal miidiyaa irratti moo jireenya hawaasaa keessatti? Lakki jireenya keessatti namni arrabsamu nama akkami? Nama sababa barbaadee nama tuqu. Nama qabeenya namaa tuqu. Nama dubbiin nama darbatu. Yoo ati nama tuqu hin taane namni si arrabsu yookiin si tuqu hin jiru. Yeroo garii namni adaba hin qabne kan nama nagayaa arrabsu numa jira. Fakkeenyaaf kadhattuun garii yoo ati maallaqa dhoorgatte nama arrabsiti. Sun lakkoofsa qubaati. Garuu irra hedduun namaa sababa malee lafaa ka'ee nama arrabsu. Kanaafuu iyyataa kanaan sababa si arrabsaniif hubadhu jettaani. Kanumaan jechuu barbaade. Haadhaa fi intalti waliif galanii isarratti duuluun kun rakkinni wahii isa bira jiraachuu mul'isa. Jarri isa arrabsuun sirriidha jechuu osoo hin taane sababaan jarri isa arrabsaniif osoo dubbatamee gaarii ture. Akkasi ati iyyannoo itti aantutti cehi. Tole. Riqicha sunnaa iyyannoo tokkoffaa lakkoofsa galmee 880. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Akkam jirtan kabajamtoota qopheessitoota qophii riqicha sunnaa. Ani rabbiif jechaan isin jaaladha. Akkasuma sheekkootii teenyitan rabbiif jecha yeroo isaanii qaalii nuuf kennanii nu tajaajilutti jiran rabbiin jannataan isaan haa gammachiisu jechaa gama iyyannoo tiyyaatti ca'a. Ani nama umriin dardaraati. Akkuma dardarri hundi godhu intala diin qabdu takka laaladhee bultii wajjin jaaruuf haasofsiisuu eegale. Intalti tun haalaan bareeddi. Haala amala bareedaa nama hawwatu qabdi. Diin irrattis jabduudha. Hanga takka diin bartee jirti. Haasawa daangaa rabbiin cabsine. Waan bultii teenya laallatu waliin haasoyne waliif galle. Amma isiin guyyaan amman guddoo maatii isiitti ergadhu eegutti jirti. Garuu waan jidduu tanatti na rakke tokkootu jira. Aniin kun intala tana qofa osoo hin taane intala birootis jaaladhee jira. Intala lamuu tanaas dubbisee bultii wajji jaaruuf walii gallee jirra. Isiin tunis haala bareedaa qabdi. Miidhagina qalbii nama booji'uu fi amala bareedaan faayamtee jirti. Gama diiniitiin intala duraa santu caala. Gama miidhagina fuulaatiin ammoo intala lammaffaa tanaatu haalaan natti bareeda. Ammoo jarri lameenuu wal beekan. Akkana wajjiin bultii jaaruuf deeman iccitiin qabatanii wal dho'isan. Lameenuu akkaan an isaan fuudhuuf deemu abdatan. An ammoo jidduu tanatti rakkadhe. Qalbiin tiyya lameenirraa tan filattu wallaaltee rakkatte. Hedduus nan ajaa'ibina. Furmaataan na dhaqqaba. Obsaan isin eeggadha. Mee maal jettaan iyyataa dubbii ajaa'ibaatiin deemu kanaan? Hedduus nan ajaa'ibinaa jedhee mire. Dubbii isaatu waan nama ajaa'ibu gaa. Yoo haala kanaan itti fufe sadaffaas jaalachuun isaa hin oolamu. Osoo intala takka harkaan hin gahatin namni intala lammaffaa jaalatu sadaffaafis ni sodaachisa. Osoma inni waan godhu wallaalee lafa maru iccitiin tun baatee lameenuu hin dhabin. Tana sodaatuu qaba. Eegi jirri lamaa wal beekan takkumaatu tasa iccitii baasa. Gaafa iccitiin baate ammoo gurbaan nama adaba hin qabne ta'a. Nuti hanganuma jennee gama abbaa murtiitti dabarsina. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo iyyannoon har'aaf kurfeeffannee hanganuma. Ayyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa guyyaa kamiisaa isiniif dhihaatti. Dhaddachi har'aa goolabamee jira. Qaama dadhabe boqochiisuuf. Qalbii yaadaan cinqamte abdachiisuuf. Dararama nama hubu salphisuuf. Onnee laaftee kakaasuuf. Sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhiyaattee jirti. Soora qalbii.
Soora qalbii. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Kabajamtoota hordoftoota raadiyoo Nuurul Hudaa. Miidiyaan Nuurul Hudaa qophiilee babbareedaa torban irraa isiniif dhiyeessu fooyyessuuf, qulqullina sagalee daran hammayyeessuuf, qabiyyee sagantaa guddisuu fi miidicha yeroo dheeraaf itti fufsiisuuf gargaarsa hawaasa isaatti haajama. Waan xiqqoo qabdan irraa Nuurul Hudaadhaaf qooduudhaan miidiyaa kana haa gargaarru. Namoonni Rabbiif jecha biyyoota Arabaa fi Oromiyaa irraa Nuurul Hudaa gargaaruu feetan lakkoofsa herrega baankii daldala Itoophiyaa 100-06-45-65-99 baankii hojii gamtaa Oromiyaa 105-00-21-65-48 Hijiraa baank 171-28-83 0001 irratti waan humna keessanii gumaachuu ni dandeettan. Namoonni Ameerikaa, Kaanaadaa, Awurooppaa, Awustiraaliyaa fi biyyoota biroo jiraatanii fi ATM kaardii fayyadamtan haala kaffaltii baay'ee sakki'uur ta'e waan fayyadamnuuf karaa baay'ee koofii irratti miseensa nuuf ta'uudhaan salphamatti nu gargaaruu ni dandeettan. Maallaqa buna tokko ittiin bitattan guyyaa tokko Nuurul Hudaadhaaf gumaachuudhaan hojiin diin akka tatamsa'u gochuu ni dandeettan. Gama weebsaayitii Nuurul Hudaa deemuudhaan iddoo meenuu jedhu tuqaa achi booda iddoo sappoorti jedhu argattu. Feesbuukii Nuurul Hudaa irratti immoo bakka geet etikkeetti jedhu tuquun argachuu ni dandeettan. Gama appilikeeshinii Nuurul Hudaatiin immoo bakka sappoorti jedhu tuqxanii miseensa ta'uu ni dandeettan. Sagantaa Nuurul Hudaa irratti maxxanfamu hunda jalattis liinkiin tumsaa ni maxxanfama. Yoo barbaaddan QR koodii kana iskiriina kompiitaraa irraa iskan godhuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa. Nuurul Hudaa cinaa dhaabbachuudhaan sagaleen diin Islaam akka faffaca'u haa goonu. Odeeffannoo dabalataatiif 0955-52-00-58 irratti kallattiin bilbiltanii yookiin dhaamsa WhatsAppiitiin nu dubbisuu ni dandeettu. Nuurul Hudaa soora qalbii muslimaa. Waan fi abbaatu daaraan jabeeffata gochaaf maallaqaanis waan qabnuun birmaa. Imaltuu deemtanii laaqana nyaachuuf mana nyaataa tokko seentan. Yeroo ol seentan waan isin dhamaasu tokko gartan. Hunda dura seensa reesturaantii kanarratti nama lamaatu isin simata. Namoota kanneen lamaan adda baasuu dadhabdan. Lachuu haalaan wal fakkaatan, huccuu wal fakkaattu uffatan, dheerinni isaaniitis wal qixa. Sanirraan jirri lachuu waardiyyaadha. Osoo kun isin ajaa'ibuu wayita ol seentan nama lamaatu karaara dhaabbatee isin simata. Lamaanuu harka isin dura qabanii baga nagayaan dhuftan isinin ja'an. Ammaas jirri lameen kunis akkuma waardiyyootaa wal fakkaatan. Uffannaan isaaniitis takka. Amma sammuun teessan shakkuu eegalti. Tarii sammuun na tuqamuun ooltu. Akkamitti namni hundi wal natti fakkaata jettanii yaaduu eegaltan. Quba qabduu teenya irraatiin waan ajaa'ibaa kan isiniif himna. Tana quba qabdu. Reesturaantiin kun Tiwiin Istaarsii jedhama. Biyya Raashiyaa keessatti argama. Waardiyoota lameenii fi namoota seensarratti isin simatan lameen bira darbitanii wayita iddoo teessumaa qabattan ammas nama biroo lamatu isiniif ajajamuuf dhufa. Jara kana lameenis adda baasuun ulfaataadha. Bifti isaanii tokko, uffannaan isaanii guutuun, kopheen isaaniitiis wal fakkaataadha. Eega waan isin ajajjan galmeeffataniin booda sheefa nyaata qopheessutti isiniif himan. Namni nyaata qopheessuus nama lama. Jarri lameenis wal fakkaatan. Uffannaan isaaniitiis wal fakkaata. Hojiin isaaniitiis nyaata qopheessuudha. Soorata booda maallaqa kafaluuf yoo kaasharii bira dhayxan achittis nama lama kan wal fakkaatutu isin keessummeessa. Walumaa galatti reesturaantii kana keessatti namni mindeeffamee hojjetu hundi lakkuudha. Reesturaantichi yeroo hojjetaa haaraa qaxaruuf beeksisa baasu ulaagaan inni lafa kaayu kan duraa lakkuu ta'uudha. Namni tokko kophaa isaa qaxaramuu hin danda'u. Lakkuu qofatu hojii argata. Lakkuu ta'uu qofa osoo hin taane lakkuu akkaan wal fakkaatan ta'uu qaban. Hojjettoota meeshaa dhiqanirraa kaasee hanga hoogganaa ol aanaatti reesturaantiin kun hojjettoota lakkuu qofa qaba. Garuu reesturaantiin ajaa'ibaa kun haala kanaan hojii itti fufuu dadhabe. Lakkoota bifaan wal fakkaatan kan hojii wal fakkaataa hojjetan argachuun haalaan ulfaataadha. Sababuma kanaaf reesturaantiin kun hojjettoota dhabee yeroo ammaa cufamee jira. Amma immoo reesturaantii nama sodaachisu tokko laalla. Maqaan isaa Heart Attack Grill jedhama. Gabaabinaan mana nyaataa dhukkuba onnee nama qabsiisu akka jechuuti. Sooranni dhukkuba onnee namatti fida jedhamee yaadamu hundi reesturaantii kanatti wal ga'e. Reesturaantiin kun Ameerikaa keessatti argama. Maqaa fi tajaajilli isaatiis akkaan falmisiisaadha.
Namoonni hedduun akka cufamu gaafataa turanis reestooraantichi garuu irra aanee hojii itti fufee jira. Namni gama reestooraantii kanaa dhaquu barbaadu ulaagaa guutuu qabuutu jira. Jalqaba yeroo ol seenu keessummeessitoota narsii fakkaataniin simatama. Keessummeessitoonni huccuu narsoonni hospitaala keessatti kaayatan fakkaattu uffatanii nama keessummeessan. Namtichi soorata qopheessuus huccuu doktarri uffatu uffata. Maammilli nyaata nyaatuuf dhufees uffata namni dhukkubsate yeroo sarjirii godhamuuf qophaa'u kaayatu uffachuu qaba. Yoo nyaata namaaf dhihaate fixuu dadhaban adabbii laaleessaatu nama eeggata. Nyaanni mana kana keessatti dhihaatus maqaa nama sodaachisu qaba. Maqaa akka singil baayipaas, dabil baayipaas jedhamuutu nyaataaf moggaafame. Maqaan kunniin maqaa tooftaalee wal'aansa dhibee onneeti. Sooranni namaaf dhihaatuun dura juusa addaa kan sukkaarri itti heddummatetu namaaf dhihaata. Juusni kunis burcuqqoon osoo hin taane siriinjii lilmoo namaa waraanan fakkaatuun dhihaata. Keessummeessituun akka narsiitti uffattee juusa kana siriinjiin fiddee afaanitti nama naqxi. Diduun dhoorkaadha. Kana qofaa miti. Sooranni bifa bargarii, piizaa fi keekiitiin qophaa'es namaaf dhihaata. Reestooraantii kanatti namni nyaata isa guddaa ja'amu nyaatee fixe kaalorii 20,000 yeroo takkaan sooratee baha. Akka saayinsiin fayyaa ja'utti namni tokko guyyatti kaalorii 2,500 ol nyaatuun qabu. Namni reestooraantii kana seene ammoo kaalorii 20,000 yookiin waan namni guyyaa 10 keessatti soorachuu qabu yeroo takkaan fudhatee baha jechuudha. Xumurarrattis farshoon bifa gulukoosiitiin qophaa'ee namaaf dhihaata. Farshoon kunis litira takka guutuusaa dhuganii fixuun dirqama. Gulukoosa keessaa ujummoon burcuqqootti naqatanii dhugan. Laalcha ijaatti dhiiga nama dhukkubsateef qophaa'ee fakkaata. Namni waa hunda fixuu dadhabe gama adabbii fudhatuutti deema. Adabbiin duraa kafaltii guutuu kafaluun dirqama. Sooranni ajajame hundi ni kafalama. Yoo banamuu baatees maallaqa kafaluun dirqama ta'a. Namaaf qooduu fi fudhatanii bahuunis hin eeyyamamu. Dirqama achi ta'anii osoo hojjettoonni nama laalan fixuun dirqama. Adabbiin ammoo garafamuudha. Narsoonni alangee bifa addaatiin qophaa'een humna qaban hundaan ciniinnatanii yeroo 3 nama dhahan. Namni reestooraantii kana dhaqee soorata humnaa ol nyaatee farshoo leetira tokko fixee waan xiqqoo hambise ammoo garafamee baha. Gama fayyaatiin namni sababa reestooraantii kanaatiin lubbuu dhabe ni jira. Namtichi tokko nyaata triple bypass burger jedhamu osoo soorataa jiruu laafee lafa dha'e. Namni kun eega hospitaala seeneen booda du'ee addunyaarraa gale. Manni nyaataa kun namoota hedduu wal falmisiisaa jira. Du'a namootaatiin booda yeroo 2 cufamee ture. Ta'ullee yeroo ammaa magaalaa Las Vegas keessatti tajaajila kennaa jira. Ilmi namaa osuma waa hunda beekuu reestooraantii kana dhaqee waan isa miidhu sooratee maallaqa guddaa kafalee garafamee baha. Amma ammoo reestooraantii nama dallansiisuuf baname tokko laalla. Reestooraantiin Kooriyaa Kibbaa keessatti argamu kun seera 4 qaba. Nama seerota 4 kana guutuudhaaf fedha qabu qofaatu keessummeeffama. Inni dura namni kophaa gama reestooraantii kanaa dhufe soorata ajajate san maallaqa dachaa kafaluu qaba. Lammaffaan gatii dachaan soorata nama 2 ajaju. Sadaffaan nama soorata kana isa gargaaree nyaatu bilbilee yaamu. Afraffaan ammoo yoo qabxiilee asii olii kanneen fudhachuu dide ofirra garagalee deemuudha. Gabaabinaan reestooraantiin kun warra waahila jireenyaa wal godhate qofaaf qophaa'e. Jaarsaa fi jaartiin yookiin warri wal qaadhimate akkasuma warri wal jaalatee nyaata wal afeeruuf wajji deemu gama reestooraantii kanaa yoo dhufe haala gaariin keessummeeffama. Maallaqni dachaa kafalanii siin jiru. Jarri lamaanuu soorata tokko tokko ajajatanii hanga danda'an irraa nyaatanii kafalanii bahan. Namni kophaa dhufe garuu seera 4 asii olitti ibsame yoo guute qofa simatama. Akkuma waliigalaattuu Kooriyaa Kibbaa keessatti reestooraantonni hedduun nama kophaa jiruuf tajaajila hin kennan. Kanaaf ammoo sababa adda addaa dhiheessan. Reestooraantiin kun garuu ifatti barreessee hulaa gubbatti maxxansee jira. Akka manneen nyaataa Kooriyaa Kibbaa hedduu jedhanitti ibiddi yeroo tokko qabsiifamu soorata nama 2 qopheessuuf gahaadha. Nama tokko qofaaf ibidda qabsiisuun israafa godhuudha. Kanaafuu yoo yeroo tokko ibidda qabsiisan nama 2 qopheessuun dirqama tahaa jedhan. Sababa kanaaf Kooriyaa Kibbaa keessatti namoonni hedduu yoo kophaa reestooraantii dhaqan aaranii akka bahan dubbatama. Tana quba qabdu, tana quba qabdu, tana quba qabdu. Tana quba qabdu, tana quba qabdu, tana quba qabdu, tana quba qabdu. Kan dhaggeeffachuutti jirtan raadiyoo Nuur al-Hudaa sagantaa soora qalbiiti. Qophiileen arraaf kurfeeffannee dhufne hanganuma. Gama keessummeessuutiin an Usmaan Abdulaxiifii fi Muhammad Awwal Abdallaatu isin wajjin ture. Barruu qophiilee Abuu Ibtisaamtu nuuf qopheesse. Gama qindoominaatiin kutaa teeknika Nuur al-Hudaatu nu wajji ture. Waan hanga xumuraatti obsaan hordoftaniif fayyaadaha. Inshaa Allah torbaan qophii birootiin walitti deebina. Hanga sagantaa birootiin walitti deebinutti nagaya Rabbii keessanuuf jiraadhaa, jiruu qananii keessa qubadhaa, milkii duniyaa fi aakhiraa argadhaa.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور الهدى صورة قلبي مسلمة.